Hashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanirra dursa hangafoota oduun isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu beeksise. Godina Salaalee aanaa kuyyuutti dubartii ulfaa dabalatee qeerroowwan 6 ajjeefaman. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala labsii muddamaan wal qabatee tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran yaaddootti Muusaa dubbate. Daawwattoota keenya gara bal'ina oduuttaan isin dabarsaa oduu kan isinitti himu Mooniit badhaasaati. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu beeksise. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo duula waraana haaraa imala gara Finfinnee jedhuun waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhataa akka jiru beeksise. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala kaabaa lixa shaggar duula imala gara Finfinnee jedhuun bobbaa torbee darbee taasiseen onoota baadiyyaa fi magaalaa hedduu kaaba shaggar lixa shaggarii fi magaalota ollaa Finfinnee danuu to'achaa jiraachuusaa beeksisee jira. Lola waraana mootummaa waliin taasisaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa waraana mootummaa irratti deemee fudhataa akka jiru kan dubbatu waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa kaaba lixa shaggar Sadaasa 2 fi 3 bara 2021 kaaba shaggar onoota akka hidhabuu abootee gandoota baadiyyaa guutuu dhuunfachuun humna biltsiginnaa hedduu barbadeessee qawwee pp'n 101 irraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoo fi taasiseen jira jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Duula kanaanis magaalota aanaarraa kan hafe gandoota baadiyyaa guutummaan guutuutti dhuunfachuun magaalota xixiqqoo onoota kana keessatti argaman kanneen akka kiroo to'annoo isaa jala oolchuu itti dabaluun ifoomsee jira. Bifuma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa kuyyuutti tarkaanfii humna biltsiginnaa irratti fudhateen gandoota ona kuyyuu guutuun guutuutti dhuunfachuusaa waraanni bilisummaa Oromoo himee jira. Duula imala gara Finfinnee jedhu kan hordofes magaalaa Garba Gurraachaarraa kan hafe guutummaa aanaa kuyyuu to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalatti kufee jiraachuun beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar torbeedhuma darbe keessa warra jaarsootti bifa wal fakkaatuun tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu jedhuun magaalaa warra jaarsoo qarree taarraa kan hafe guutummaa aanaa kanaa dhuunfachuusaa beeksisee jira. Itti dabaluun aanaa darraattis duula kanaan tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo fudhateen gandoota baadiyyaa guutuutti dhuunfachuun meeshaalee waraabbii waraanni biltsiginnaa ittiin uummata nagaa dararaa fi hiraarsaa turan irraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheeraa jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Torbee darbe qofaa duula imala gara Finfinnee jedhu jalatti bobbaa bal'aa onoota hedduu uwwise gaggeessuun godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa darbaa magaalaa Kenteeritti tarkaanfii fudhateen pp'n 2 waraana mootummaarraa hiikuun beeksisee jira. Akkasuma lixa shaggar ona meettaa roobiititti tarkaanfii haleellaa ganda burrusii dullattii waraana bilisummaa Oromoon kaaba lixa shaggar gaggeesseen ona kana qofaarraa qawwee pp'n 23 humna biltsiginnaarraa hiikuun magaalaa aanichaa shinnoorraa kan hafe aanicha guutuutti dhuunfachuu himee jira. Godinuma kana aanaa adaa bargaatti torbee dabarsine kana waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen gariin ajjeesee qawwee pp'n 4 irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisuusaa dubbatee jira. Itti fufuun waraanni bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar aanaa meettaa walqixxeetti Sadaasa 4 bara 2021 irraa bobbaa imala gara Finfinnee jedhu jalatti duula taasiseen aanaa kana keessa gandoota adda addaarraa waraana mootummaa adabuun qawwee pp'n 11 hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheeraa jedha. Magaalaa aanichaa eelaarraa kan hafe gandoonni onichaa guutuutti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuu beeksisee jira. Dabalataanis lixa shaggar aanaa bunaa ganda barat keessatti bobbaa bal'aa waraanni bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar taasiseen magaalaa bunaarraa kan hafe guutummaan guutuutti gandoota onichaa to'annoo isaa jala galchuu himee jira. Bifuma wal fakkaatuun Sadaasa 6 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa lixa shaggar giddu galeessa Oromiyaa aanaa adaa bargaatti tarkaanfii ganama sa'a 3tti waarshaa simintoo darbaaf mogor gidduutti konkolaataa paatroolii waraana irratti fudhateen konkolaataa fi waraana konkolaataa kanarra turan barbadeessuun qawwee pp'n 7 irraa hiikee ajajaa poolisii biltsiginnaa tokko harkaan qabu booji'uusaa waraanni bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Itti fufuunis Sadaasa 6 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar aanaa hidhabuu abootee gandoota adda addaa kanneen akka ganda dhangaggoo amadoo areeroo machaaraa fi kan kana fakkaatan dhuunfachuudhaan bobbaa waraana biltsiginnaa qulqulleessuu taasiseen qawwee pp'n
45 akkasumas meeshaalee danuu dhuunfachuusaa gabaasee jira. Walumaa galatti tarkaanfii guyyaa lama qofaan hidhabuu abooteerraa meeshaalee garaagaraa 606 hiikuun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessee jira jechuun beeksisee jira. Haleellaa tibbana humna waraana mootummaa irratti fudhataa jiruun guutummaan guututti godinaalee arfan Wallaggaa jala aanaalee jiran godina Shaggar keessatti argaman aanaalee isaa kibba Oromiyaa, kibba Ba'a Oromiyaa bakkoota Oromoon jiru maratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaa fudhachaa jiraachuusaa ibsee jira. Haleellaa waraana bilisummaa Oromoo tibbana uummanni illee dhugaa ta'uu ragaa ba'uu kan ilaalchisuun mootummaan hanga ammaa deebii kan hin kennine yoo ta'u caasaalee mootummaa aanaalee Oromiyaa keessa jiran hedduun diigamanii badanii jiru. Qe'ee ofirratti nagaaf tasgabbii buusuuf eenyuyyuu gaafatama kan qabuu fi dirqama lammii tokkooti kan jedhu ajajaa olaanaa ABO ilmaan Oromoo dandeettii qabaniin koree bulchiinsaaf bilisummaa yeroo jalatti gahee isaanii akka bahatanii fi waamicha dhiyeessee jira. Godina Salaalee aanaa kuyyuutti dubartii ulfaa dabalatee qeerroowwan 6 ajjeefaman. Torbee tokko dura raayyaa ittisa biyyaatiin qabamanii magaalaa Birriitiitti hidhamanii turan qeerroowwan 6 dubartiin ulfaa tokko gaafa guyyaa 26 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'a 2 booda maneedhaatii baafamanii bifa sukkanneessaa ta'een raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuun gabaafame. Salaaleerraa daataa moobaayilii waan badeef odeeffannoo saffisaan erguun rakkisaa ta'uu jiraattonni keelloo miidiyaatti bilbilaan himanii jiru. Haaluma kanaanis silkiin illee yeroo garaagaraatti ciccitaa jira hin hojjetu seera jechuutiin keelloo miidiyaatti kan himan jiraattonni Salaalee maqaa dargaggoota muraasa argatanis nuuf eeranii jiru. Maqaan dargaggoota haga ammaa beekamanii sirni awwaalcha isaanii raawwate kanneen Biruuk Taaddasaa, Barraa Girmaa, Nagaash Baqqalaa ta'uu nu himan. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala labsii muddamaan wal qabatee tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran yaaddoo itti uumuusaa dubbate. Magaalaa Finfinneetti erga akka lakkoofsa Itoophiyaan kololeessa 23 bara 2014 labsiin yeroo muddamaatti labsame kaasee namoonni waajjira hojjetan mana jireenyaa isaanii fi daandii irra osoo hin hafne to'atamuun buufataalee poolisii magaalittiitti argaman keessa jiraachuu mirkaneessanneerra. Koomishinichi ibsa dilbata kaleessaa baaseen labsiin yeroo muddamaa namoota gareewwan shororkeessaa waliin wal ta'an haala sababaa qabuun shakkaman to'atee tursiisuu fi qaama seera kabachiisuun aangoo kennuufillee koomishinichi hordofii taasiseen akka mirkaneeffatetti hidhaan raawwatamaa kan jiru haala sanyii eenyummaa bu'uura godhateen haala fakkaatuun hubachuu hime. Akkasuma buufataalee poolisii tokko tokkotti ammoo maatiin gaafachuu uffataa fi nyaata dhiyeessuun dhorkamuu fi hidhaan kunis dubartoota ijoollee daa'imman qaban jaaroleen kan ammaati ta'uunsaa baay'ee na yaachiseeraa jedhee jira. Qaamni seera kabachiisus wayitaa labsii fi qajeelfamawwan yeroo muddamaa kana hojiirra oolchuuf raawwachiisutti haala ulaagaaleen mirga namoomaa kan akka seerummaa barbaachisummaa cimaa fi kan wal madaale ta'uu akkasumas loogii irraa bilisa kanneen jedhan haala kabajuun ta'uu qaba jedha koomishinichi. Qaamni seera kabachiisuu mirgoota namoomaa haala kamiinuu daangeffamuu hin danda'amne kabajuu fi kabachiisuu akkasumas hojii isaanii haala naamusa ogummaa olaanaa irratti bu'uureeffachuun raawwachuu fi itti gaafatamummaa qabu jedha. Kana malees jaarolee, haadholii fi ijoollee xixiqqoo qabaniif namoota hordoffii wal'aansa fayyaa barbaachisu dabalatee haala qaamolee hawaasaa saaxilamtoota ta'an itti qabamaa jiran ilaalchisuun adeemsa hojii saffisaa fi qulqulleessuu adda diriirfamuutu barbaachisaadha jedhee jira. Akkasumas koomishinichi haaluma aangoo labsiitti hundeeffametti haala mirgoota namoomaa tibba labsii yeroo muddamaa kan hordofu waan ta'eef qaamolee dhimmisaa ilaallatu hundi hojii hordoffii koomishinichi taasisuu fi walta'iinsa gochuuf dirqama qabaachuu yaadachiisee jira. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan ce'umsaan booda qaama mootummaa akka hin taane turtii Aljeeziraa waliin taasisaniin himan. Ajajaan waraana Sudaan kan fonqolcha mootummaa dhiyeenya biyyattiitti gaggeeffame olaantummaan dursan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan ce'umsa booda qaama mootummaa akka hin taane turtii Aljeeziraa waliin taasisaniin himan. Kana malees jeneraalichi lammiilee fonqolcha mootummaa baatii darbe keessa gaggeeffame morman ajjeestan jedhus waakkatanii jiru. Mootummaa siivilii ga'umsa qabutti aangoo kennuuf murteeffanneerra giddu galumsa ce'umsichaatti gufachiisuu danda'an kamuu ittisuufis waadaa ni gallaa jedhu. Koreen hakiimota Sudaan hiriira
hiriiraawwan mormii fonqolcha mootummaa gaggeeffame ilaalchisuun bahameen yoo xinnaate namoonni 14 ajjeefamuu fi kanneen gara 300 ta'an ammoo miidhaan irra ga'uu ibsee jira. Haa ta'u malee Jeneraal Alburaan waraanni namoota nagaa akka ajjeefneef kanneen ajjeefamaniifis itti gaafatamummaa kan hin fudhanne ta'uu ibse. Waraanni Sudaan lammiilee hin ajjeesu qeerroowwan qorannoo maal akka uumame beeksisanii jiru jedhe. Akka gabaasa Aljeeziraatti dhimmoonni siyaasaa Sudaan danqaawwan qabaatanillee sa'aatiiwwan 24 itti aanan keessatti haala qoodiinsa aangoo mootummaa ce'umsaa ilaalchisuun waliigalteerra akka ga'amu abdiin qaba jechuun himan. Jeneraal Burhaan rakkoon siyaasaa Sudaan keessa jiruuf furmaata barbaachuu fi jiilli liigii Arabaa gara Kaartumitti malee akka tures eeramee jira. Daawwattoota fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduun ammaaf qabannee kana gammaa ture qophiilee Keelloo kun waliin turtii gaarii.